Boyna lako, boyna abshir wallahi. Baay'ee galaana nyaate viidiyoon ergameennan maashaallah kushiina lafun. Wayyo ana rakkatu. As bultu? Asirra bultu? Kotu asirra bultu jechuudha. Allah ijoollenis kotta gadi baana. Kotta ijoollee. Mee kunoo. Wayne. Kotta la. Oni si la sujuru abshira abba miskino ta kuma ta majira. Namni miskina jaallatu kuma ta majira. Wana jaayibaati obboleewwan kiyya. Maatii kana viidiyoon na ergame edda birrii ramadaanaanni walitti qabaatu akkuma isin beektan ijoolleen gagaariin usmeen birrii ramadaanaa kuma 21 ergee jira. Ilaaluu isaan barbaade akka carraa viidiyoo isaanii argamnaan garaana nyaate. Manni immoo waan nama dhibu'an mana kana keessa taa'anii mojaan ture mana kana keessaa baafamuufi maaliif abbaan manaa lafa kana hunda irratti hojii hojjechuufi misoomaaf fudhatee amma misoomsuu jedhee abbaan manaa intinaa barbaadaadha. Kana jennaan waa tokko gochuu hin danda'amu. Erga waan ta'eef achi asii suutumaan kottaati. Maaliif jireenya keessa isin dadhabsiisuu barbaadeetu hin taane kun jireenya keessanii akkaataa deemsa keessaniiti wanni uummata dhoksamu hin jiru. Viidiyoo waraabamaa ture warra gargaaree fi erguudhaa dheeta waraabaa ture akka carraa viidiyoochi sirriiti. Kanaaf calluma jedhamee nama intinaan jedhamu. Maaliif namni gargaare sun yoo poosti godhee fi namoonni inni qunnamsii jechuu mala. Kanaaf kuni haadha manaa isaaniitti isin ta'a abbaa koo ta'a barcuma wayii fidaafi. Haadha koo maqaan keenyunni maaliif boossati immoo maal barbaadde maaliif boossa mama boyin ishii والله قرانا يا الله أكبر boyin onaake boyin kalas adaraa boossanii ijoolleen isin miidhamti boyinaati atoo maqaan keenyunni waan nyaattanii atoo mamaa koo boyin ishii mama maaliif boossi mama maaliif boossi beektaa isa hin barsiisinaani iccitii kana ijoolleen kun hin guddatu bor wallaahi jireenyi kun hin jijjiirama wallaahi naa amanaa hin jijjiirama yoo rabbi jedhe hin jijjiiramne hin jiru dhugaadha abbaani isin eessatu deemtan makiinaadhaa kuftan gara sababa kana asitti mana baaburaa wayii jira mana baaburaa sana baaburattee gadi deemee akka jirfadhee uumattee jaraan bulchee ijoolleen bulchitu amma erga fayyaan keessan qabame manatti deebitan deebi'ee turbos shimee hoggaa kanaati akkamitti jiraata hartu meemeeti inni kufee ka'e erga inni kufee kee ergasii isa tolii gadi fayyee isin jiraachisa miti abbaan ijoollee erga inni kufee kee immoo jireenya akkamii dabarsitee hoggaa kana kan jiraa ulfa kanaatiin kan jiraa dhagee hojjetu kan godha kana dabseenne atti dhufee dhaabbiseera isbii fida bideessa kana kosora osmite maaliin carqiin dhaabidee ganni jara kana kadhatanii dhaabise hattu dheedhanii barbaadanii dhaanu ijoollee kana kadhatanii dhaabidee gisee dhaqqabsinaa hojjetee ture miidhama achitti namni miidhamee kan ijoolleen gadi baatee kadhatti gargaaranii kadhatan dhaabideen jedhanii kan maaltu hattu dheedhanii dhaanu hattuudhaan rukutanii ijoollee kee inni dhaabnu akkasumas dhiiraataatti walitti nu qabe walitti nu qabe lugala jedhenu hattuu miti rakkatan malee wanna uffataa naannoo kana ni jira wanna uffataa dhiyoo ni jira ayyee Zewaya wapatiza. Ijoollee asii bakkee keessumaa wantoota maal ta'e natti hiree. Inni barbaadni loon buusa daande. Egaa Usmee obboleessa koo birrii 21,000 ati ergite miskiinota warra ramadaanaa soomuudhaan dandeenye bakkee keessa dedeemanu barbaaditi itti naa kenni jettee birrii 21,000 natti ergite akka garraa fudhadhee ba'ee waan kana dhageetanii as gore viidiyoon keessaa na argamee jennaan. Akkasumas ijoolleen
Ramadaanaa fi maallaqa ergatan jala kan Toofiq Dedoo akkasumas obboleettii keenya maqaa jaraanatti hin ta'a. Muraadi. Toofiq Dedoo feenyuuni. Toofiq Dedoo Sumayyii. Garaa nyaatanii jennaan akkuma qabu. Garaa nyaatanii laayibii ati olee baay'ee laayibii olaanee. Barrii kuma 21 fayyaa isaa kennii jedhee osumee. Miskiini kana waliin jiru hundaa kenneef. Barrii kuma 10 akkuma hidhametti jechuudha. Barrii kuma 10 baankiidha akka beetti. Ammas kunis kuma 10 akkuma baankiidhaan bahee jira. Barrii kuma 1 immoo asirraan lakkaa'ee itti dabalaa kan ijoolleetu keessa jira waan ta'eef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kun barrii abbaa dhibbaati guutuun isaayyuu barrii kuma 21. Ilaa kun maqaan isaa Usmaan jedhama. Sanuu dhalataa naannoo Jimmaati miti. Dhalataa naannoo biraati. Ijoollee Baaleetti garuu kutaa Oromiyaa guutuu irra deemee gargaara. Akka rabbiin haajaa isaa baasu. Dhageessanii maqaan isaa Usmaan jedhama. Barrii kuma 21. Sila miskiinota 5-6 kenni jedhee ture. Garaa isa nyaatanii jennaan fayyuma isaa jarumaa kenni miskiinni kanaa waliin jiru jedhe kuttaan qabadhaa ijoollee. Kun abbaa keenya barrii kuma 21. Mashallah. Galata mubarak. Yalla. Amin asiki be. Amin. Rabbi simbirala abatu. Amin. Simbirala abatu. Lafa si wamba kan dira ko kesani. Lafa si wamba tan simbirala abatu. Gata yara kana ko. Amin. No hamachi tan gammadu mulai. Amin. Idora man. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi ko Amantii si amantii dura ture. Kristana tu baba Kristana tin ada banagat akkasuma dirakat. Kristinarraa gara Islaaminaatti dhuftee maatii siitii wal dhabdee sanuu fira gargaaru hin qabdu jechuudha walumaa galatti. Ati viidiyoo Rabbiiti. Si gotu jadi. Yoo Rabbi jedhee viidiyoo isaanii maxxansinee fi yoo akka carraatee namni garaa laafee fi gargaaru jiraate yookiin immoo mana itti ijaaru jiraate amma isin namni isin gargaaru jira ammayyuu. Namoonni hedduun viidiyoo fayyadamu kun hiriyaa kooti sana waliin maallaqa irratti galchitanidha. Hiriyaa kooti. Akka carraatee namni akka carraa waa tokko seetti himu namoonni mana koo keessa jiran kun warra mana ijaaree beeku ijaaruu danda'u. Dubbii rabbii namaan galu. Yoo akka carraatee kiraa waggaa tokko baasin irraa kafalanii bakka biraatti sin galchanii hin beekamu. Kiraa waggaa tokko sin irraa kafalanii isin kaa'uu danda'u ijoolleen jala jiran. Kanaaf akkaawuntii qabdu ani immoo maalan jaalladha. Akkaawuntii namni rakkataan akkaawuntii dhuunfaa isaarratti gargaaramuun jaalladhaan. Yoo isin hin qabaanne akkaataa ilmoo isaanii yoo ilmoon keessanii hin geenye jedhame haati manaa keessanii fayyaa qabdi waan ta'eef akkaawuntii qabdu. Okay. Akkaawuntiin qabdan taanani. Egaa jaalatamtootaaf kabajamtoota keenya ani waa tokko keessummeessuu hin danda'u. Akkuma isin na beektan asiin hin qalama malee. Akkaawuntii koorratti birrii tokko nam tokko akka ergu eeyyamu waan ta'eef yoo isaan akkaawuntii dhaqanii banachuu danda'an kunoo shufeerii na wal ji'a hiriyaa kooti. Akkaawuntii kee irratti fayyadamaa turani amma akkaawuntii isaanii banachuun dirqama. Ani yeroo nama wal agarsiisu akkaawuntii namaa irratti sin galchiisu kooratti sin galchiisu. Akka gootanu maqaan si keessa ni minne. Naziifi isinoo Khadiijaaf Naziif jedhamee footoo gurdii amma geessee awwayoonni isin nu geestaadha. Footoo gurdii amma isin kaasisee akkaawuntii nigdi baankii aktiif godhee isinii barsiisee jennaan waadaadha dhageessu haga manaatti argachuu dandeessu. Akkastu gaariidha uummata keenya. Wayyuu usmi. Akkas wayyamu amma bar nama hedduu dubbata ergataa jira namni gargaaruu fi akkaawuntii qabachuun gaariidha. Ilaa dhaggeeffadhaa uummata keenya warri gargaaruu barbaadan dhugumatti miira keessa galtanii hin gargaarinaati. Namoota kana ilaa namni kiraa manaa waggaa tokko irraa kaffaltanii yoo jiraattani mana kan biraa barbaannee fi itti galchina. Mana kiraa manaa waggaa tokko irraa kaffalta sana booddee distii waan tokko waan jala barbaachu achumatti binnee fi miira keessa galtanii mana binnaaf hin jedhina. Miira keessa galchitanii akka kookee ifa manaa godhee asirratti waan tokkos buushin godhin wanta yoo kookeesii mana boontuu taate nanaa soofsiisiis mana kootis jooyin godhin dhiifa manaa godhi waan kanaan dura naa taateef galatoomi mana koo jooyin godhin bakka haati koo xarrafamaartu gastii irratti serge bilookii kanan sin gooneef galataati naa olteef dhiifamaa wajjin galumaan sitti himaa. Kanaaf haadhotiif abbootii kana warri gargaaruu barbaadan maal goona beektu
akkuma kaleessa seettiin akkuma inni gada seettiin an akkaawuntii kiyyarratti na amantii na amanuu baatte dhageesse osumee gatii wal beennuufi malee gatii na beekuuf gatii isa beekuuf maallaqa kana fuudhee fide malee alaa dargame hin godhu akkaawuntii koratti wal sin gargaartan hin jiru kunooti yoo isaan fayyaa dhaban harki isaaniin hojjeta iji isaaniin hojjeta waan ta'eef akkaawuntii mataa isaanii irratti gargaaramu kun fakkeenyummaan isaa kan babal'atu barbaadan abbaan keenya kun akkaawuntii mataa keessa irratti haati keenya kun akkaawuntii barattani wallaahi isiniif han buusisa walillee isin fidee gastii jechuudha viidiyoo banee isin agarsiisee jennaan yoo hadda akkaawuntiin baname maal jettu an bor galgalan sin gargaarsisan Akkaawuntii warra akkati beektaa miidhagummaa fedhanii gaafadheera. Nigdi baankii akkanaan jedhani Awaash baankiin Oromiyaa gaafadheera. Amma yedduu kana hamma dijitaalii si amma yedduu kana baanee mattooqatti. Isiidhaan malee dhufaa jiru jennaan dijitaalii sana galmee qabsiiseera. Garuu ji'a sadi malee nufuu jedhan. Ennaan bakka tokko tokko daa'imni. Miti. Dijitaalii keessaa shukkaayii kaffalee fi birrii dhibba muraadi mataa kanaan ba'u Mattooqee dani amni baankii dhaabaa naka. Indi damka. lakki warra beennu baasimna Eshi akkas yoo ta'e warra beennu damka. baasimna Ana kan lakka gootu nigdi baankiidhaan ni haasofsiifnee xumurree mattooqaa gandaa qabdu miti eenyu qaba qabdaati isinoo Nam gaada. Ko bursala hojii. bade maqaa haadha manaatiin bannu akkaawuntii uummata keenya maqaa haadha manaatiin bannu warri ergataa jirtanu kaleessanii gadda birrii ramadaanaa rabbii jedhaati ergadhaa yeroo jedhamtanu zimmettanii jaallalaa turtan miti akka carraa usmeen dhageessanii usmeen kuma 21 ergee jennaan birritti akka inni garaan jabaan negatiin beekuufi akkuma inni jaraa kennu jedheen dhufeen nan beeka hojiisa sidii galee kaleessanii gadda birrii ramadaanaa ergadhaa yeroo jedhu afaan qabattan miti amma miira keessa galtanii birrii siin kentanu hin ta'u sadaqaa iyyuu hin ta'u dhageessanii nakaan kanaa hojii kanaa sin agarsiisa qaaraa wallahi ismail qurxii ma hikimaan akkaawuntii abbaa irratti malee hin gargaaramu kanaafuu deemeen nigdi baankii haasofsiisee mattooqaadhaan fixee fi kan haadha manaa isaaniitiin sidii galee akkasin amantanii garaa fayyaa ergitan ani immoo innaasaa walitti qabanii maallaqa bilbilee gaafadhee amma ga'e maallaqichi aktiif godheen banaafi mobaayilii qabdu mobaayilii qabdu si bilbileen qabdanu masmara qabdu Sirgin giddoo wali. masmara qabdu masmara keessatti Masmara jira. masmara keessa Jira naan kennaa fi kan biraa kan lafa taa'u jira koyyaayu. inni kun masmara qaba maqaa eenyuutiin baname masmarichi keessani masmara keessan naa kennaa tokko jedha akkaawuntii yeroo banamu masmara isaaniitiin banama sidii galee inni immoo footoo kaaseeyyii naa ergaa birrii amma keessa jiru gaafa birriin guddattee jette dhufeetaniyyi keessani dhufeetaniyyi galatooma ummata keenya birrii ammana akkaawuntii jiraarra argameeraan jedha ana nan laallatu waa'ee maallaqa keessanii wannan isinii mijeessuu jiraate awwalee mucaasa laayivii isin fide wajjin beengadda dhufeetti mee ture wannan isinii mijeessuu maali beektu yoo haalli isa rakkisuu jiraate lafa isinii barbaadu anamma akka kootti mana kiraa waggaa tokko isinirraa kaffaltee ijoolleen bakka ta'e isin qubachiifte achirraa kaatee immoo birrii akka ta'e guruppiin ijaaramee birrii 1,200 isin gargaaranii akka carraa firaawoliticha isheeritti naa godhaa mee bannaataachuu mee firaawolitichaatti isheen naa godhaa bannaataachuu mee namni fooloo isaa qabdanu isheeritti naa godhaa firoo bannaati yoo jiraatti kottuu gali firaawoliticha utuu dhufe jechuudha asii kaasa naa mana firoon utuu dhufe wallaahi asii kaasa firaawol rabbumatu wal agarsiisuu didi sinii gale inni waa'ee siyaasaa kana baqata firaawoliticha utuu dhufe wallaahi asirraa nu kaasala hayyuma keessan kaase fedhuu eegadhaame yaa rabbi nutti qabi jedha gurbicha akka gootanu viidiyoon sinii waraaba firaa walitti dhaamsa dhaammadha fidi mobaayilii kee voladi fidi viidiyoo waraaba ijoollee as godhate walakkaa godhe shi abbaa koo maqaan isaa firaa ol jedhama sinii galee dhaamsatti dhaammattu isinis wallahi mana sinii ijaaruu danda'a firaa olii Oyasi, nan waraabaa fi maayini intiransa viidiyoon kee achiin butu Maaliin guddama. dubbattuu sitti malee nan butu mee Buta, kenname. buti. Lala.